Sabar ዜና breaking news oduu guyyaa irraa qabanne dhiyaannee oduu guutuu hordofaa chaanalii subscribe godhaa follow godhaa. Ajjecha namoota nagaa raawwachuu hordofee dargaggoonni karaa cufan. ትላንት ማታ ጀምሮ እስከ ዛሬ ጠዋት kaleessa galgala eegalee hanga har'a ganamaatti daandiin banaa jira. Akkuma beektu magaalota garaagaraatti waan cufamee tureef irra deemanii bansiisaa turan. Ganama kana guutumaan guutuutti akka baname odeeffannoo qabna. Mootummaan naannichaa akkasumas jaarsoliin biyyaa waliin ta'uun uummata mariisisanii uummata amansiisuun daandicha bansiisaniiru. Daandiin baaburaan banamne adiida baaburaarra miidhamni waan ga'eef baaburri hin jalqabne. Kan amma baname daandii konkolaataa Jibuutii fi Dirree Dhawaa wal quunnamsiisudha. Amma muree fi saala jennee adda baasaa jirra. Dhiyootti gabaasa ni ibsina. Hanga ammaatti kan jiru namoota 300 ol ta'utu ajjeefame. Lakkoofsa sirrii fi odeeffannoo kaanis guyyoota dhufan ni ibsina jennee amanna. ሼር እናደርጋለን ብለን እናስባለን. Humnoonni TPLF kan mootummaa shororkeessummaan farajee fi kaamallee mootummaa federaalaa fi naannolee biroo waliin waraanir jiran dhukaas dhaabuu fi mootummaan ce'umsa hundaa'uu akka haldureetti ka'an. Haldureewwan isaan dhiyeessan kun ka durarra maaliin adda Galaana Balaay gabaas qaba. Ibsi karaa miseensa koree jiraawwachiiftuu TPLF obbo Geetaachoo Raddaa guyyaarraa miidiyaa hawaasummaa gubbaa baheen TPLF dhukaasa dhaabuu waliigaltee irratti hundaa'e gochuuf haalduree amma dura kaahee ture wayyeessuu ibseera. Ibsichi mootummaan Tigraay haalota siyaasaa fi waraanaa biyyattii keessatti jijjiiramaa jiran nageenyaaf tasgabbii biyyaa irratti dhiibbaa qaban hubachuun haalduree amma dura kaahee irra deebiin fooyyessuun feesiseeraa jedha. Humnoonni mootummaa federaalaa Tigraayitti mo'amaniiru ka jedhu ibsi kun waraana naannolee Amaaraa fi Affaaritti taasifamaa jiruunis irra aanneerraa jedha. Mootummaan Tigraay lola kanaaf furmaanni naga qabeessa ta'e akka argamuuf irra deebiin fedhii agarsiisaa ture jedha ibsichi. Itti dabaluunis nagaaf tasgabbii uummata Tigraay kabachiisuuf ofirraa qolachuuf qophiidha jedha. Haalduree wayyaahee ba'e ka jalqaba ji'a kanaatti baasan irraa kan guddoo walirraa fagaatu miti. Wanti haaraan itti dabalan dhukaasa dhaabuuf caaseffamni ce'umsaa humnoota siyaasaa hunda of keessatti hirmaachisee haa hundaa'u ka jedhudha. Ji'a tokko dura humnootni mootummaa federaalaa kophaatti dhukaasa dhaabuu labsuun naannicha gadhiisanii ba'anis humnootni TPLF garuu humna cimsachuun deebi'uu fi jechuun humna waraanaa kana hordofanii haleelaa akka jiran obbo Geetaachoo Raddaatti bana ibsaniiru. Pirees sekreetariin waajjira ministeera muummee Billaneessiyyuum guyyaa kaleessaa ibsa miidiyaaleef kennaniin gaaffii mootummaan ammallee mariif qophiidhaa jedhu yoo deebisan garee shororkeessaa ittiin jedhan TPLF labsii waraana dhaabuu mootummaa akka carraatti fayyadamee naannolee Amaaraa fi Affaar keessatti haleellaa raawwachaa osoo jiru mariin rakkisaa ta'uu dubbataniiru. Haalduree wayyeessee kaa'e keessatti TPLF humnoonni Amaaraa fi Eertiraa haala amansiisaa ta'een naannoo Tigraay akka bahaniif haalli bakka waraana dura turetti akka deebi'u gaafateera. Haaldureewwan amma dura dhaabni siyaasaa paarlaamaan Itoophiyaa shororkeessaa ittiin jedhe TPLF lafa kaa'ee ture tajaajilli bu'uuraalee misoomaa kanneen akka ibsaa, baankii fi teleekoomii fi tajaajiloonni kaanis akka deebi'an ni gaafata. Dabalataanis deeggarsi namoomaa uummata Tigraay bira akka ga'u akkasumas dhalattootni Tigraay eenyummaa isaaniin hidhaman jedhe akka hiikaman gaafataa ture. Bajetni mootummaan naannoleef ramade akkuma naannolee kaanii kan naannoo Tigraayis akka gadhiifamu ibsi TPLF haaldureen itti wayyaa'an keessa jiru keessatti eerameera. TPLF haaldureen kunniin yoo hojiirra oolan qofadha kan hin mariif dhiyaadhu jedha. Mootummaan federaalaa ibsa roobii kennee turee fi achiin duras irra deddeebiin baasaa tureen TPLF labsii dhukaasa dhaabuu mootummaan kophaatti labsee fudhachuu didee naannolee ollaa Tigraay keessatti waraana baneera. Hawaasni idil addunyaa ka waraanni akka dhaabatu gaafachaa turanis amma gocha TPLF kana ilaalchisee callisi isaanii gaaffii natti uumeeraa jedheera. Gama kaaniin mootummaan federaalaa humnootni TPLF gargaarsa namoomaa naannoo Tigraayiif karaa naannoo Affaar geeffamaa ture danquun gargaarsi akka hin qaqqabne godhaniiru jechuun himachaa ture. Sagantaan nyaataa addunyaa ka deeggarsa namoomaa naannoo Tigraayitti dhiyeessuutti jirus konkolaattotni 170 deeggarsa fe'anii turan naannoo Affaar keessatti danqamuu ibsee eenyuun akka danqaman garuu hin ibsine. Obbo Geetaachoon himannaa kana ilaalchisee deebii kennaniin konkolaattotni akka hin sochoone ka dhorke mootummaadha jedhan. Humnoonni isaanii waraanarra ka jiran daandii konkolaataarraa lafa fagaatee jirutti akka ta'ee fi deeggarsi akka uummata isaanii qaqqabu akka fedhan himan.
Dhaggeeffattoonni oduu gaggabaaboo jalqabaanii mootummaa gamtoomanii hoogganaa dhimmoota namoomaa fi qindeessa deeggarsi yeroo balaa Martin Griffiths daawwannaa guyyoota 6 Itoophiyaa taasisan arreegal. Griffiths aangaa'ota olaanoo biyyattii fi bakka dhaabbilee gargaarsaa wal arguun dabalatee naannoo Tigraay deemuun namoota nagaa sababa waraanaatiin miidhaman akka dubbisu karoorfate. Iyyati Zeeman filannoon akka deebi'amuuf dhiyeeffatee boodiin filannoo deebi'a kennuu mana murtii ajaj. Zeeman filannoon biyyaalessaa baraan filatamee aanalee 28 keessatti akka deebi'amu iyyatee ture. Boodiin filannoo akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 30 deebi'a qabatee dhiyaatu murteesse. Baqattoonni Eertiraa magaalaa Finfinnee keessa jiraatan ajjecha baqattoota Eertiraa buufataalee baqattoota naannoo Tigraay keessa jiran irraa raawwate balaaleffachuun hiriira ba'an. Baqattoonni Finfinnee keessa jiraatan kun wajjiriiwwan Finfinneetti argamu fuulduraatti hiriiruun nageenya baqattoota kaampii Hadi Haruushii fi Mayaayinii jiran akka eegamuu fi bakka nagaa qabuutti gaggeeffaman gaafate. Lolii kaaba Itoophiyaatti ji'oota 9 dhiyaatuuf deemaa jiru yeroo ammaa gara naannolee Amaaraa fi Afaaritti babal'atee jira. Naannoo Amaaraa iddoowwan Tigraay waliin waldaangeessanitti adwaraan sadiirraatti waraanni jajjabaan gaggeeffamaa jiraachuu mootummaa naannicha beeksise. Lol deemaa jiru kan irratti humnootni nageenyaa naannoo Oromiyaa dabalatee naannolee biyyattii biroo irraa hirmaachaa jiru. Gamkaaniin mootummaa federaalaa labsi dhukaasa dhaabuu gamtokee labsuun naannoo Tigraay gadhiisee bahuun ibsee ture. Paartiilee mormitoota waraanee kuyyoo hammees malee furmaata homaatuu hin fide jechuun dubbachaa jiru. Durtaan Koongireesii Federaalawaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa akka waraanni rakkoo malee nagaan hin dhufne duraanuu himnee jedhe. Kun bal'aadhaa argamaa jira. Nuti turmaa qabne lolli haa dhaabbatu all inclusive dialogiin haa deemudha. Immoo naasa nagaa mootummaatu dide. Karaa keenya hiikoon biraan jiru. Maajik foormulaan biraa waan baay'een jiru. Kanaaf jechuudha dhaama. Paartiin Adbilis Baas biyyoolessoo Gaaden ONLF gamisiitiin jaarraa kan keessatti marii nageenyatiin alaatti waraanan furmaanii dhufin jiru jette. Durtaan dhaabbatichaa obbo Abdirahman Muhammad Mahdi turtii BBC waliin taasisaniin lolii ammaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru karaa furmaataa kan hin hiikne jedha. ONLF waggoota 23f lolarra turte. Miidhaa waraana qaqqabsiisu addatti beekna. Kanaaf meeshaa keenya lafa keenya. Waraana biroo Itoophiyaan yookiin immoo gaanfa Afrikaa keessatti deeggaruu hin dandeenyu. Akka paartilee mormitootaatti ejjennoo keenya ifa taasisnee ture. Yoo waliin jiraachuu barbaanne nagaan kaayyoo keenya ta'uu qaba. Ilaalchi keenya yoo wal dhibdeen gidduu qaama yookiin immoo garee kamiyyuutti uumame marii fi nagaan akka furamuuf ture. Ammallee kanuma. Itoophiyaan waggaa 100 ol waraana keessa turte. Namoonni dadhabaniiru. Amma nagaa fi mirga isaanii karaa seeraatiin akka falmatan fedhan. Nuti akka dhaaba keenyaatti kan jennu gareen hunduu aarii isaanii dhiisanii karaa nagaatiin mari'achuu qabu. Dabalataanis yaadni qajeelaan biyya kanaaf uumamuu qaba. Akka namni hunduu Itoophiyaa keessaa qooda qabu. Kun ta'uu baannaan garuu waraanni kun ittuma fufa. Kanaaf nuti ejjennoon keenya kanuma. Waraana hin deeggarru. Marii waliigaltee fi wal danda'uun biyyaalessaa akka jiraatu gaafanna. Kan waraana Itoophiyaa qofa osoo hin taane waraana gidduu naannolee fi kan gidduu hawaasaa akka dhaabatuuf gartuun kamuu kilaashii lafa kaa'ee mariitti dhufuu qaban akka wal dhageettiin uumamutti. Wanta asitti raawwatu gaanfa Afrikaa fi addunyaa irratti illee dhiibbaa guddaa uumuu danda'a waan ta'eef ejjennoon keenya kana. Abbaawwan Gamisaatiin ejjennoon dhaabbatichaa duraas ammaas yoo ta'e marii biyyoolessaa fi mootummaa baraartuu hundeessuu ka jedhu qaba. Itti gaafatamaan sabquunnamtii dhaabbatichaa Lammii Gammachuu abbaawwan jalqabumarraa kaasee mootummaa adda addaatiif waamichi godhee mootummaan baraartuu haa hundeeffamuu jechaa ture jedhu. Lolli gaggeeffamaadha jira. Haadha hiyyeessaa bo'aadha jirti. Biyya kam keessattuu waliin wal waraansi bu'aan isaa gaaga'ama lubbuu namaa kan qabeenyaa fi kan hawaasummaa dinagdee isaan kanaaf yoo ta'een addatti bu'aa akka hin qabne akka dhaaba keenyaatti himaadha turre himaas jirraa wal waraansichi gaggeeffamaa jiru akka inni bu'aa hin qabnedha kan dubbannu jechuudha. Filannoo biyyoolessa Itoophiyaa baran gaggeeffame irratti hirmaachuun naannoo Amaaraatti teessoo muraasa kan argate paartiin sochii biyyoolessa Amaaraa Duulkiteet naannoon Amaaraa labsee onnee guutuun akka deeggaru ibse. Gaggeessitoonni dhaab kennaa miseensonnii fi deeggartoonni hundi waamicha naannoon Amaaraa godhan fudhachuun caasa mootummaa sadarkaa jiru waliin Duulkiteet kanaatti akseentan jechuun dhaame. Dargaggoon Gospootiin Waaltaa Taayikondootiin Itoophiyaan yeroo jalqabaa fi dirree Olimpikii irratti bakka bu'ee dorgomtuu taasiseen Solomoon Tuufaa biyyattii beekamtii dippiloomaa argamsiisuun biyyaatti deebi'e. Taphoota 3 taasisee tapha xumura irratti harki isaa caphee osoo dhiigu dorgommii addaan hin kutu jechuun capha dandamatee tapha xumura. Haal dorgommii miidhaa isaatii fi miirturee Galaana Balaayitiin. Tapha 3 go'ee tapha duraa tokko mo'uu ta'ee baay'ee
metirikii ol kaasa jechuudha. Tapha duraa Jaappaan wajjin ture asitti illee qophaa'ee hin deeme isa mo'uu danda'e achiin booddee lammaffaarra tapha Tuniziyaa wajjin hin qabaa ture. Xiqqoon ulfaataa ture illee xiqqoo jilbatu natti ka'ee kanaan dura ji'a tokkoon dura marfee 2 jilbarraa waraanna hin deeme wal dorgommii kanaaf jecha jilba na dhukkubaa ture. Inni fiizikaalii illee sirriitti akka inni hojjenne dugda illee na dhukkubaa ture. Garuu tapha sanii xiqqoo natti ulfaatee akkuma ta'e ta'uu isa fite. Isa mo'ameellee tapha biraa biroonziyaaf tapha tokko tapha'ee lamaan yoon darbe biroonzinaan argaa ture. Shanaffaarra jira. Raashiyaan tapha sadaffaa wajjin kan taphate sun biyyi baay'ee eegaa ture. Wal dorgommii oloompikiyaa yeroo duraati. Anillee waggaa baay'eetti Wanni bee xiqqoo taphni sadaffaa shaggaa ture raawundiin tokkoffoo lammaffaarra garuu harka kiyyaa rukutameen ture. Dhiigdee akka ture miidhama si qunnamee akka ture waan agarsiisutu yaalamaa jirtu suurri wayii adeemaa ture. Miidhamtee turte jechuudha haalaan. Lafeen koo cabee ba'ee nafa kiyyaa baqaqsee ba'ee ture. Tapha isa kamirratti? Tapha Raashiyaa wajjin tapha sadaffaa. Maal keetti ture kan miidhame? Qubati harkaati. Raawundii lammaffaa irratti baay'ee dhiigni illee dhaabbatu ture hin dandeenye ammaan taphadha jedheen ture maaliif biyya bakka bu'ee hin deemne akka namaa yoo ta'e isee bahuutu narra jiraa ture baay'een ulfaataa garuu anillee asaltamii koo wajjin ilaallee bakka daa'imman hin argine ture bakka hin fidnaa tapha kana finnee baanaa mo'achuuf qofa odoo hin ta'in bakka tapha isaan fixuutu nurra jira jennee. Bakka dhiigni illee dhaabbachuu dinnaan bakka rifarii daa'imman yaabsisanii dooktaroonni hammamanii lafee san bakkeetti deebisanii dhiigni illee dhaabbachuu didee nan fixaan jedhee tapha sanii akkasitti fixuu danda'e. Harki miidhameellee hin baane. Harki kee amma wayyaa'eera qubni kee? Amma erga achiin booddee tapha erga fixe akkasuma bakka achitti dooktaroonni illee baay'atanii ilaalanii wanna jedhanii viileejillee deemnee dooktaroonni bakka ho'amuutu irra jira jedhanii naa ho'anii amma erga ho'ame shaggaa irra jira bakka kiniin illee naa kennanii amma nagaa qaba. Kanaaf amma nama yeroo jalqabaa fi olompika irratti gosa dorgommii World Taekwondootiin hirmaate ka jalqabaati dippiloomaa injifachuu dandeesseetta. Maqaa Itoophiyaa sadarkaa sanatti dhoofsisuu dandeesseetta miirri waliigalatti sitti dhaga'ame maal? Miirri natti dhaga'ame akka beekamutti olompikiin sadarkaa guddaa ispoortii isaa akka tapha tokko achirratti mo'uu jechuun bakka wanna guddaa beektaa qabxii dippiloomaa kana kan gale tokkoffaa tapha duraa san wanna mo'eef tapha lamaaf sadaffaa wannan taphadheef tapha san wannan fixeef kana galee. Anaaf wanna guddaa baay'ee gammadee jira. Biyyaaf illee yeroo duraa deemamee Itoophiyaan sadarkaa kanaan fixuu ishii wanna guddaa ijoolleen baay'ee biyyoonni guguddaan illee kana ani hin arganne hin jiru. Nuuf akka Itoophiyaatti yeroo duraa deemnee dippiloomaa fiduun baay'ee guddaa namni baay'een gammadee sooshaal miidiyaa irratti illee ilaalee namni baay'een na bira dhaabbatanii turanii na jajjabeessaa turanii nuuf guddaa baay'ee gammade. Dhaggeeffattoota sagantaan har'aa aganumaa nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaadhaan bulaa. Akkuma beekamu lolli naannoo Tigraay fi naannoo Afaar lolli naannoo Tigraay fi naannoo Somaaliyaa guyyaa torban guutuu kan ga'e yoo ta'u akkuma beekamu karaa daandii gurguddaa biyyattii ittiin biyya seentu Jibuutii fi kan diradhaadhaa karaa makiinaa fi karaa baaburaa kan Jibuutii diradhaa fi kan finne makiinaa meeshaa dabarsuun guutumaa guutuutti kan barbadaa'edha karaan daandiidhaati. Haala kana wal qabatee haalli biyyattii jiru haala baay'ee addeessaa ta'ee fi haala yeroo ammaa kanatti haala kana yoo qabxii fuutaate biyya guyyaa waa xiqqoo booda kan baqatee miilaan biyya keessaa fiigu ta'a. Akka biyya keessaa fiigee hin banne akka marsitanii qabdanii mana hidhaa addunyaatti akka dhiyaatu barbaanne isa olli kiriminaalitti. Haaluma kana wal qabatee haalli amma yeroo ammaa jiru mootummaa naannoo Tigraay fi naannoo Amaaraatti lola banamee jiru lola guddaa haalaan ammaatee yeroo kanatti ilmaan Oromoo achi geessuudhaan karaa naannoo Amaaraa geessuudhaan maaliif booji'amtanii afaan Oromoo dubbatan jechuudhaan guyyaa kaleessaa sun
Kan nanti film Oromoo hedduu ciptaa jiran. Haaluma kanaan haalli immoo yeroo ammaa naannoo Amaaraa keessa jiru ilmaan Oromoo dirqamaan asii biyyi nuuf hojii keessa iddoo leenjii achitti illee akka malee midhaan hamaa argamaa jiru. Haalli Oromoo keessa jirtu aadaa akka malee hammaataa jirudha. Akkuma beekamu haalli yeroo ammaa biyyattiin Itoophiyaa yaamtuu jirtu karaa hundaanuu ibiddi qabachaa waan jiruuf gamoonnis gamasii ibiddi qabachaa waan jiruuf abiyyiin akka dargitti biyya gadhiisee baqachuu malee wanni hafe takka hin jirtu. Yeroo ammaa lola naannoo Tigraayitti gaggeessan yaanii guyyaa dheengaddaa naannoo Affaar keessa geessanii meeshaa guddaa taankiidhaa fi meeshaa gurguddaa keessan kan guutuu lafa kaanii fi osoo takka hin dhukaasin kan deemanidha. Haaluma kana waraanni abiyyiidhaa abdii muratee waan qabuu fi waan gadhiisu wallaalee waan jiruuf haalli yeroo ammaa jiru kun haala akka malee biyyattii diigaa jirudha. Akkuma harkaa jirtan suuraa irratti mul'ataa jiru kana mootummaa naannoo Tigraay iddoo garaagaraa qabatee naannoo lafa isaa deeffatee daangaa isaa hunda deeffatee kan kabachiisaa jirudha. Kan dhaabbatee eegaa jirutu biyya isaa kan kabachiisaa jirudha. Onni namatti horaa akkuma agartaa jiran ulfaadhaa hunda kiyyootti taankii for watching.